Ergaan teessan maallaqni keessan nagahee jira. Uffanni isatti illee ergamte doolaara 1,300 illee ni jirti. Walittu jechuudha. Sanii walittu 7,800 gahee jechuudha. Jaarmayaa jirraa keessa isaanirrallee mallaqas waliin nuu qabdee garee haadha ifaa yookaan immoo Bilaal Yataamaa jedhamu. Garee haadha ifaa yookaan Bilaal Yataamaa jedhamurraa doolaara 1,177 Ameerikarraa. Manni marii dubartootattillee dhaamsi keessan kan biiftutti nuuf kennitan nu ga'ee jira. Akka takkaan maqaa keessanii waamneef namoonni hedduudha. Kan 50 kennee jira, kan 100 kennee jira, 200 kan kennee jira. Hunda waamuun waan ulfaatuuf isin hundi keessanuu kan karaa biiftuun nu ergitanis galatooma, kan karaa dhuunfatilleen maqama kiyyaaf lakkoofsa kiyyaan fudhataniitiin ergitanis hedduu galatooma isin jechuu fi malleen amaanaa keenya jalqaba dura ummata keenya kan hidhaa Suudii keessa jiru. Rabbi nagaan isaan habaasu achi keessa dhumu jiranii. Rabbi nagaan hidharraa isaan habaasu. Homaa gochuun dandeenyu du'aa isin goona. Iyyine iyyansi kennu waan fidu namni dhagahu hin jiru. Waan akka gochuun dandeenyu. Rabbummaan hidhaa san keessaa isin baasee nagaan. Buleeyyiin kiyyaa ilmaan Oromoodha akkam fayyaa qabdan nagaa qabdanii. Inshaallah gaarra hidhaarra keessa jirtan tana Rabbiin nagaa fayyaadhaan hulaat Rabbiin isin irraa cabsee isin gataa yaasu. Rabbiin fayyaa isin buusee achi keessatti dhukkubsatallee Rabbi haa fayyisu khayrii hirkadhaa inshaallah barakaa hirkadhaa Rabbiin nagaa irratti inshaallah isin gataa baasu. Rabbiin inshaallah warra hidhaa isin kaase kanaas Rabbiin obboleeyyan isinii godhee Rabbiin isin gataa oofu gama isaatiin ni danda'a inshaallah obboleeyyan kiyya hidhaa jiru qaraqqoo jiru kana keessa inshaallah rakkoo tana keessa Rabbiin isin haa baasu asumarratti hin gaasiree tanarra isin laalee isin hiraaru jira. Rabbiin fayyaa isin haa buusu obboleeyyan kiyya Oromoo guututtuu inshaallah Rabbiin hidhaa tana keessa isin haa baasu du'aamaan isinii godha anillee gaa inshaallah kana siree gubbaan jira. Rabbiin fayyaa isin buusee khayriidhaan fayyaadhaan inshaallah dhukkuba takkaan malatti Rabbi isin gataa baasu Rabbiin warra gammachuu wal arkee bilisoomee gammachuu irratti wal arku Rabbiin waa. Nuti siyaada tokko ilmaan Oromoo keessaafuu ilmaan biyya keenya hundi isaaniitu bakka jirtanitti nagaa isinitti haa ta'uu jenna. Deebinee ammoo ijoollee teenya Oromoo keessaafuu hidhaa Suudiyaa keessa jirtan. Akka Itoophiyaattis Suudiyaa keessa hidhaa jirtan. Rabbiin faraja ni danda'a. Faraja daddaffii Rabbi isin haa fidu jenna. Rabbi isin bira haa dhaabbatu. Baqattummaa biyya namaatis Rabbiin geenuun hajuu amata 2020 kana booda Rabbiin 22 kana booda Rabbiin geenuun hajuu baqattummaa biyya teenyatti nu haa dachaasuu hunda keenya inshaallah ta'ala warra biyya fi itti as baqatan Rabbiin waa godhu warra biyya fi irraa deemee biyya biraa baqatu Rabbiin godhinu lii booda Rabbiin hidhaa sanarraa Rabbi najaa isin baasee isin ilaafisee Rabbi biyya ta'e san urgoytuu san Oromiyaa leellistuu san yookaan Itoophiyaatti Rabbi isin haa dachaasuu isin hin jenna hunda keessanuu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota Adaamaatu hundi keenya bakka jirtan nageessisuu jahaa jiru jecha guyyaarraa maal isin qabadhe dhufe. Obboleessi keenya kan kanaan dura gargaarsa isin gaafadhee nan saalfachiisne hundi keessanuu nu gargaartanii jirtan Mansuur waggaa 12 siree gubbaa ture kan isin jedheef gargaarsi na bira gahe meeqa kan jedhu doolaara Ameerikaa 100 jechuun kun guutuu jechuudha. Kana malees kan isin jira hanga dhumaatti na waliin tura meeqatu nu bira gahe har'a isaaf geessuu deema amma mana kee jira. Inillee amaanaa teessan achumaan nu waliin tura guutuu hanga dhumaatti nu daawwadha. Akkasumas obboleessi keenya Mansuuriif nan saalfachiisne hanga isin gaafadhe naaf ergitanii jirtan jechuudha. Kan hafee ammas ijoollee kanaan dura mana hidhaa keessatti gubattee turte gargaarsa isaan namni gargaaru tokko isin jiru mootummaa matu yaalchisu jira. Xiqqoo jara gargaarsa barbaachisaa hedduu rakkatanii jiranii isaan mallaqa hedduu isaan barbaachisaa akkuma argitan viidiyoo kana ilaala. Akkuma argitan orga yeroo siinqee natti ergiteen booda nam tokkollee ergeen beeku jechuudha. Sababbiin obboleessi keenya Mansuurillee mallaqa haganas guuruu danda'e jalqabni namni mallaqa natti ergeetiin bira dhaqeetiin achumaan akka viidiyoos dalagu kana goose siinqeedha obboleettiin siinqee tama Awustiraaliyaa jirtu hedduu hagalatumtuu ammas isitti aastee biiftuu jedhamti waa'ee biiftuu immoo itti aansinee hanga dhumaatti nu waliin turaati nu daawwadha hanga dhumaatti waliin haasofna waa'ee biiftuullee akkamitti akka nu gargaartee isaa akka dhufee isin hunda keessanuu warra nu ergitan achirratti isiniif ibsaa jechuudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا في هردفتوتا خينيا شمع كم جرتن نجا فيا الراس قا ديبني منصور برا جرا أكما ولين كوبا كم نتجا غلطوا مع سنين
lafaatii teessan bakka geesse isin garsiisuudhaa fi har'a Mansuur biratti argamne waan kana ta'eefu inshallah Mansuuris na bira jira Sa'iidillee na bira jira kanaafuu hundi keenya hugaa waan takka takka kan asumaan isin haasoyna Mansuur obboleessa keenya akkasumattuu hugaa warri waan gargaarsaa kanarra takka jedhee si gargaare asumarratti akka nu galatoonfattu barbaanna. Assalamu alaikum akkami nagaa fayyaadha ilmaan Oromoodha akkam fayya qabdanii nagaa qabdanii numa jirtanii wallahi gaa inshallah rabbiin fayyaa isin hafuus khayrii isin qunnamsiisu inshallah galanni kheef sen hin badini galanni keessan bilisummaa rabbiin umrii dheertuu kan khayrii inshallah addunyaa fi akhirattis gammachuu inshallah rabbi isin haa godhu inshallah akkuma gammachiiftan kanatti inshallah rabbi isin haa gammachiisu inshallah umrii dheertuu khayrii barakaa inshallah rabbi isin haa kennu isin obboleeyyan kiyya ergaan obboleeyyan kiyya kun naa godhan akkasitti isin geessee isin naa deebisuun keessan hedduun itti gammadee hedduun itti isin galatoonfadha rabbiin fayyaa isin haa buusu umrii isin haa dheereessu obboleeyyan kiyya inshallah warra na gargaare umrii dheertuu rabbi isin haa kennu hedduun isin galatoonfadha ergaan teessan maallaqni keessan nagahee jira rabbi fayyaa isin haa buusu umrii isin haa dheereessu akkasitti obboleeyyan kiyya naa galatoomaa isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaf daawwattoota keenya maatii keenya hundi keessanuu bakka jirtan nageenyi si wajjin haa jiraatu jecha har'a mana obboleessi keenya Mansuur jirra akkuma kanaan duratti guyyaa dura Awustiraaliyaa irraa obboleetti teenna siinqeen ergiteetiniin dhufee jalqaba gaafsan mallaqa itti kennee achi booda gargaarsa gaafanneen achiin booda obboleetti teennallee karaa Awustiraaliyaa jirturra dhaaba yookaan immoo jaarmayaa jirra keessa isaanirrallee mallaqas waliin nuu qabdeetiniin ammallee immoo akka garee haadha ifaa yookaan immoo Bilaal Yataamaa jedhamu garee haadha ifaa yookaan Bilaal Yataamaa jedhamurra $1,77 Ameerikaa irraa nuuf erganii manni marii dubartootatillee dhaamsi keessan kan biiftutti nuuf kennitan nu ga'ee jira manni marii dubartootallee hedduu galatooma rabbi kabaastan dachaa godheessin kuni hunduu karaa biiftutiin nuuf dhufe jechuudha dhaaba jirraati fi ammas namootan isitti aanu namoota tokko dhuunfaan gaggaafachuudhaan namootan hunda keessanuu karaa biiftutiin mallaqa nu ergitan akka takkaan maqaa keessanii waamneef namoonni hedduudha kan 50 kenne jira kan 100 kenne jira 200 kan kenne jira hunda waamuun waan ulfaatuuf isin hundi keessanuu kan karaa biiftuun nu ergitanis galatooma kan karaa dhuunfatilleen maqama kiyyaaf lakkoofsa kiyyaan fudhataniitiin ergitanis hedduu galatooma isin jechuu fi malleen amaanan teessan tageessinaan jettan isinirraa walitti qabne tanuuf dhufte mallaqa obboleessi keenya Mansuuriif kennuu fidee jira jechuudha urga gaafsan walitti qabutti eegalerra tuun immoo dheengadda obboleetti keenya biifturraa Awustiraaliyaa irraa $4,490 takka Ameerikaatti jechuudha achi wanni walitti qabdan isin beeytanii 6,600 akkana warri wanni asitti USA nu ga'e $4,490 takka jechuudha akkasumas immoo kan garee haadha ifaa immoo kan Ameerikaa irraa nu ergame $1,000 jechuudha kasaniin duras 250 xixiqqaas guddas nu ergitan hundi keessan walittu galatooma isin hin jenna kanaafuu waliigalatti mallaqni hangi an obboleessi keenya Mansuuriif natti ergame kan karaa biiftulleen ergamee fi kan karaa dhuunfatilleen ergametti waliigalatti fidee fi dhufe jechuudha akkasumas waliigalatti mallaqni isin nun saalfachiisne galatooma hordoftootaaf daawwattoota kiyya waliigalatti malleen isaa walitti qabee dhuunfaan isattillee ergamte $1,300 illee ni jirti walittu jechuudha sanii walittu $7,800 ga'ee jechuudha hedduu galatoomaa obboleessa keenya akka isin gaafanne akka isin kadhanne nun saalfachiisne rabbi dachaa godhee isiniif haa kafalu kan xiqqaa baastanis kan guddaa baastanis waan nan niyyaa keessanii hundi keessanuu hedduu galatoomaa asumaan waan isinitti dhaamuu yookaan immoo isinitti himuu barbaadu jaarmaaya yookaan immoo dhaaba jirraa kan jedhu kan siyaasa adda addaatti walitti qabate osoo hin ta'in gargaarsuma akkanaatiif jaarmaaya walitti garee walii uumame kun jechuudha nama rakkataa gargaaruu fi asumaan garee kanatti hirmaachuu warri barbaadan hirmaatuu dandeettan jaraa walii makamuu dandeettan ammaaf akka Awustiraaliyaatti walitti qabamanii jirraa jedhaniitiin garee kana eegalanii gargaarsa eegalaniitiin obboleessa keenyallee nu gargaaran jechuudha akkasumas namootan biraatiilleef gargaaruun namootan itti makamuu barbaadan jaraa wajjin dhaaba kana waliin makamuu barbaadan guutuun keessanuu karaan isiniif banaa jechuudha
karaan isiniif banaadha. Warri makamuu barbaadan guutuun jalatti nu barreessitanii yookaan immoo liinkii jala isiniif kenna haala kamiin akkamitti makamuu fi jaras dubbistanii argachuu akka dandeettan jechuudha. Akkasumas garee haadhee fallee deebi'eetiin isin galateeffadha. Malleen karaa obboleetti hennatiin nu ergitanis malleen nu ergitan nu bira ga'ee jira $777 dhaaba jirra hedduu galatooma asumaan namootan kunillee kan hundi keessanuu gara garaan dhuunfalleen ergitan deebi'eetiin isin galateeffadha. Rabbi dachaa godhee waan baastan isiniif akka falu hundi keessaniif jechuudha. Malleen kun nuti akkuma argitan kun doolaara USA dha. Ni mul'ata yaada doolaara USA dha. 300 tan dura isatti argamte kun immoo doolaara 91 walumattuu doolaara 7,800 walumaa gala doolaara 7,800 ta'eessatti argamte wajji walitti jechuudha. Hedduu galatooma tan hafte immoo obboleessi keenya Mansuur isin dabaluu waan hafe jechuudha. Halo, assalamu alaikum obboleeyyan kiyya inshaallah rabbiin fayyaa isin haa buusu khayrii isin haa qunnamsiisu amaanaan teessan ergaan teessan guutuun nageessee jirti. Rabbiin akkuma gartee fayyaa isin haa buusu umrii dheertuu rabbi isin haa kennu rabbi isin haa gammachiisu akkuma gammachiiftan kanatti amaanaan teessan nageessee jirti inshaallah galatooma jaarmeenni jirraa qotis inshaallah akkana nagee jira gama biiftuutiin ka jiru inshaallah ammallee akkasumatti guutuma walii galatti namni gara biiftuutiin maallaqni kun argame ergaan teessan guutuun nageessee jirti gammadee inshaallah baga rabbi isin gammachiise anilleen ergaan teessan nageesse gammadaa rabbi fayyaa isin haa buusu khayrii isin haa qunnamsiisu gama ifaatiinis akkasumatti nagee jira maallaqni inshaallah rabbi fayyaa si haa kennu umrii si haa dheeressu kana keessa gaa nama dhukkubsatee kana ergee jira sanillee rabbi fayyaa haa buusuu fi khayrii haa qunnamsiisu inshaallah fayyaa isaaniis rabbiin bakka itti haa deebisuu fi akkuma gartee na gargaara kanatti inshaallah rabbi fayyaa umrii dheertuu haa kennuu fi warra na gargaara kana hundaa'u rabbiin inshaallah warra gammadee bilisummaa wal harku rabbiin haa godhu yaa lammiitoo baga jiraattan inshaallah khayrii hirkadhaa barakaa hirkadhaa amaanaan teessan guutuun nageesse ammoo dhaaba jirraadhaa kana rabbiin fayyaa haa buusuu fi umrii haa dheeressu rabbi haa guddisu inshaallah namni walitti dhufee hin goomu rakkoo meeqa isaa rakkataa dhukkubsataa baasa acinaa dhaabbatee inshaallah ammallee akkasii wal cinaa dhaabbadhaa dhaaba kanarratti hirmaadhaa inshaallah rabbiin fayyaa isin haa buusu khayrii isin haa qunnamsiisu akkasi dhaaba jirraa kanaas naa jabeessaa haadha ifaadhaa kanaas inshaallah naa galatoonfadhaa rabbi fayyaa haa buusuuf umrii haa dheeressu. Mana marii dubartoota amaanaan teessan tan gartee biiftuun isirraa guurtilleen hundinuu nagee jira. Rabbiin fayyaa isin haa buusu khayrii isin haa qunnamsiisu inshaallah baga jiraattanii umrii dheeraadhaa khayrii hirkadhaa. Rabbiin barakaa isinitti haa kennu ilmaan keessanii fi warra keessanii fi Oromoo guutumattuu rabbi fayyaa haa buusu umrii haa dheeressu. Rabbiin kaa warra bilisooma irratti wal harku gartee wajjin gammadu rabbi nu haa godhu rakkataa keenya hundaa rabbiin haa fayyisu. Inshaallah arra ormanni Oromoodhaa baga jiraatee baga inshaallah akkana rakkataa cinaa dhaabbatee akka kiyyaa fakkaata akka kiyyaallee cinaa dhaabbachuu jirtanii harka. Rabbiin umrii dheertuu khayrii qunnamsiisu hedduu naa galatoomaa baga jiraattan inshaallah ilmaan Oromoodha. Khayrii haa qunnamsiisu dhaaba kanaas naa jabeessaa inshaallah ilmaan Oromoo lammiitoo inshaallah fayyaa isin haa buusu khayrii isin haa qunnamsiisu ergaan teessan nageessee jirti inshaallah gammadeetiin jira akkanuma gammachuu teenya tana wal faana rabbi nuu dhaabee inshaallah warra gammadee bilisummaadhaa wal harkee wajjin gammadu. Rabbi nu haa godhu umrii isin haa dheeressu inshaallah warra keessanii fi maatii teessanii fi guututti rabbi fayyaa isin haa kennuun isiniin ja'a inshaallah naa galatoomaa jiraadhaa umrii dheeraadhaa galatoomaa bilisummaa rabbii warra wal harkee wajjin gammadu rabbi nu haa godhu dhukkubsataa keenyaas rabbi haa fayyisu fayyaa keenyaas rabbi haa milkeessu khayrii hirkadhaa addunyaa fi akhirattis rabbiin isin haa gammachiisu inshaallah hedduu naa galatoomaa baga jiraattan jaa Oromootoo lammiitoo inshaallah akkasii nageenyaa jiraadhaa hedduu naa galatoomaan isiniin jaa inshaallah warri dhuunfaadhaa warri takka lama jettan guututtuu inshaallah naa galatoomaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya inshaallah warri karaa kophaatiin naa argitanis hedduu galatoomaa khayrii hirkadhaa barakaa hirkadhaa umrii dheeraadhaa baga gammaddan alleen gammadeetiin jira fayyaa hirkadhaa inshaallah naa galatoomaan isiniin jaa obboleeyyan hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaa ammaas deebine galatooma Oromoo khalee boonyeeti isin kadhanne rabbi galanni isaa haa gahu baga jiraattan baga mataanis nu bultan wanni jechuu barbaanne isin hunda keessanuu tokko osoo addaan baasne dhaaboota haa ta'u ka dhuunfaallee haa ta'u hundi keessanuu isin galatoonfanna isin jaalanna qalbii teenya keessa jirtani hedduu wanni isin iyyanneefis waan Oromoo beeynuufi
Oromoon nama fi harakkate dhukkubsate bira dhaabbattee gargaaruu waan duraanis beektuufi nutis waan Oromoo beeknuu fi itti iyyansa keenya san nun qaanfachiisne nun saalfachiisne galatoomaa isinin jenna jabaadhaa isinilleen hedduu isinin boonne nu boonsitanii hedduu nu jiraadhaa isinin jenna akkasumattuu dhaabota reefuu maqaa dhadhawan hunda isaaniittuu warri biyya alaa jirtaniif warri biyya biraa keessa jirtan akkuma sa'id isinin jeesan liinkii jala isinii keenya isaan sanis hordofaatii namni itti dabalamuu barbaadan namni keessaafuu naannoo isaan jiran san jirtan qaamaanillee dheeytanii inshaallah akka walqu addunyaa guutuu keessa ka jirtan hunda maraafu waamicha wanni goonuuf akka isaan sanitti dabalamtan jenna deebi'ee ammoo warri naannoo san jirtan qaamaan dheeytanii inshaallah dhaaba san jabeessitanii bira dhaabachuu qabdanii maaliif dhaaba lammii fiitiif hadoodee lammii tiyyaaf je'ee quuqamee lammii isaa rakkatee sirreerra ciisu amat 13 isaa seenu jiraarra 2022 jirra amat 13 jira siree tanarraa baraartanii baasuudhaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ni dandeettii isaatiin jannataan isin haa badhaasu guutuu keessanuu dilii teessan tadabartellee rabbi haa araaramu huliillee rabbi isinitti nizaabin isinin jenna umrii teessan tana hafte itti boona keessa jiraadha badhaadhina keessatti ijoollee teessanillee akkasumatti inshaallahu ta'ala du'aa isinii goona nama obboleessa fi amat 13 sireerra tanarra ciise gargaaree arra diinagdee hanqa kana kanneef wallahi ana amma waan injee hin beeku imimaan na qabu jira dhugatti maaliif taniin kalee buurra arraa tana hedduu natti dhagame maaliif waqtan jettan taate obboleessi keenya amat 13 teenyumarra dhaabnee halaallu amat 13 siree tanarra akkuma agartan kanatti akkuma asumatti aduun itti baateetti dhiitte amat 13 guyyaa 2 guyyaa 3 yaa ilmaan Oromoo kanaafuu akka isaa rakkataa 150 jira nuti wal bira dhaabbanne namni biraa kanu bira dhaabbatu jiru yaa ilmaan Oromoo hundi keenya wal bira haa dhaabbannu obboleeyyan keenya karakkate bira haa dhaabbannu biyya fedha keessa jiraatu wal gargaarree harka wal qabu duraanis ni beekti Oromoon haa barruu miti duraanis ni beekti arrallee haa jabeessinu waan juun qaba haa itti fufnu inshaallahu ta'ala akkasumatti huuga obboleeyyan keenya kabiyya ambaa keessa jirtan mara inshaallah mataa naabula waan isin juun qabu tanaagat obboleessi keenya akka arra isa gammachiisanitti rabbiin addunyaa fi akhiratti isin haa gammachiisuun jaa wassalaamu alaikum warahmatullahi hayyeeka hundi keessanuu rabbi dachaa waan baastan kana dachaa godhe isiniif haa kennu rabbi fayyaa isinii haa kennu nun saalfachiisni obboleessi keenya nu gargaara inni nu gargaartanii hordoftoonni chaanaala keenya hundi keessanuu rabbi umrii isin haa dheeressu jennaa homaa gochuu hin dandeenyu du'aayin teenya caalaa tagaraan isin gochuu caalti jechuudha tagaraan isin gochuu caalaa kanaafuu irra deebi'ee isin galateeffadha galatooma. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.